Harkafuuni akkam jirtu oduuwwan gaggabaaboo sadaasa 18 Virtuu Miidiyaa irraa isiniif qabannee dhiyaanneerra oduu waliin ansittiin ajjiti nufaana tura. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed fi Gifti Duree Zinaash Taayyaachoo daawwannaa hojiif Cheek Riippaabilikii Piraad dhaqaniiru. Wayita bakkas ga'anitti aangoonni biyyattii simannaa akka taasisaniifis odeeffannoon waajjira ministeera muummee irraa argame ni mul'isa. Oduma wal fakkaatuun pireezidaantiin Ifeedrii Saalawarq Zawudeen yaa'ii haleellaa koorniyaa dubartoota dhaabuu irratti xiyyeeffachuun gaggeeffamu irratti hirmaachuuf Afrikaa Kibbaa Pretooriyaa galaniiru. Yaa'ichi kaleessa kan jalqabame yoo ta'u har'as itti fufee kan gaggeeffamu ta'uu ragaan Afrikaa Kibbaatti imbaasii Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Jilli Afyaa'ii mana maree Federeeshinii obbo Ageenyaw Tashaagariin durfamu qophii magaalaan Jijjigaa kabaja guyyaa sabaa fi sablammoota Itoophiyaa 28ffaaf taasisaa jirtu ilaaluuf deeman. Daayirektarii hariiroo hawaasaa fi kominikeeshinii mana marichaa obbo Tafarraa Badhaadhaa akka himanitti jilli Afyaa'ii mana maree Federeeshinii obbo Ageenyaw Tashaagariin durfamu wayita buufata xiyyaaraa magaalaa Jijjigaa gahu hooggantoota olaanoo mootummaa naannichaan simannaan akka taasifameefis mana marichaarraa odeeffannoon argame ni mul'isa. Muuxannoon ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed dhaabbata mootummoota gamtoomanitti yaa'ii waliigala dhaabbata misooma industirii 20ffaa irratti qoodan Itoophiyaan akka fakkeenya jijjiiramatti akka ilaalamtu taasiseera jedhan itti gaafatamtuun pireesii seektara waajjira ministeera muummee Bileen Siyyum. Turtii ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed Veenaa Oostiriyaa ilaalchisee hooggantuun pireesii seektarii waajjira ministeera muummee Bileen Siyyum ibsa kennaniiru. Ibsa isaaniitiinis ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed turtii isaanii Veenaa Oostiriyaa kaayyoo lama akka qabu himanii keessummaa kabajaa ta'uun dhihaatanii ergaa ijoo dabarsaniirus jedhaniiru. Itoophiyaan hojiilee jijjiirama damee industirii keessatti hojjettee fi milkaa'ina argattee yaa'ii kanarratti muuxannoo ishee qooddeerti jechuudhaanis himuu isaanii tajaajila oduu Itoophiyaattu gabaase. Yaa'iin barnootaa 32ffaan naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaatti jalqabameera. Yaa'iin kun mata duree qulqullina barnootaa guddinaa waa hundaaf jedhuun har'aa kaasee guyyoota lamaaf akka adeemsifamu kan ibsame yoo ta'u, kaayyoon yaa'ii kanaas milkoomina damee barnootaan argaman itti fufsiisuu, qormaata mudataniif furmaata barbaaduu akkasumas kallattii fuulduraa kaa'uu akka ta'es ibsameera. Kaayyoon qaamoleen dhaabbilee barnoota olaanoo fi damee barnootaa waliigalarraa jiran muuxannoo wal jijjiiru. Rakkooleen qabxii qormaata kutaa 12ffaa irratti mudate fi kallattii fuulduraa irratti ibsi kenname mariin ni taasifamas jedhameera. Raawwii qormaata bahiinsaa fi kallattii fuulduraa irratti akkasumas misoomaa fi bulchiinsa barsiisotaa ilaalchisuunis mariin akka gaggeeffamu ibsameera. Ministeera barnootaa Profeesar Birhaanuu Naggaa, itti aanaan bulchiinsa bulchaa naannoo Somaalee Ibrahim Osman, pireezidaantonni dhaabbilee barnootaa olaanoon, hooggantoonni biiroo barnoota naannolee, qaamoleen qooda fudhattoota damee barnootaa fi kanneen biroos yaa'icha kanarratti argamaniiru. Dhumarrattis waraana Israa'el fi Gaazaan wal qabatee dhukaasa dhaabuun guyyoota 4f labsamee akka ture ni yaadatama. Dhukaasa dhaabuun guyyoota 4f labsamee ture erga yeroonsaa obba'een booda dhukaasa dhaabuun kun akka dheereffamuuf kanneen dhimma kana keessa jiran Ameerikaa, Kaataar, Hamaas fi kaan walii galus ibsaniiru. Israa'el garuu hanga ammaatti waan jette homaa hin jiru. Haa ta'u malee dubbii himaan humna waraana Israa'el Daani'eel Hagaarii haalli deemaa jiru waan gaarii ta'uu himaniiru. Daa'immanii fi dubartoota dabalatee namoota ugguraman baraaruun dirqama keenyaa kan jedhan qondaalli Israa'el kunis yookiin karaa waliigaltee kanaan yookiin immoo karaadhuma waraanaa raawwata jechuun kaayyoo isaaniitti akka cichan ibsaniiru. Guyyaa dhukaasa dhaabuu dheereffame kana keessatti halkan tokkotti namoonni Israa'eliin ugguraman 11s gadhiifamaniiru. Bakka isaanii ammoo Israa'elitti lammiileen Filisxeem hiittee turte 33 hiikuu ishee BBC Afaan Oromoo gabaaseera. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduuwwan gaggabaaboo guyyaa kanaa kanneen turanii sagantaalee Virtuu Miidiyaa biroo waliin turtii gaarii qabaadhaa.